Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii fulbaana 18 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 8 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Ambaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa naannoo magaalaa Gondar keessatti taasifame naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti barattoonni ajjeefamuu isaanii miseensonni poolisii federaalaa duraanii kanneen naannoo Tigraay keessa jiran komii dhiyeessuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimookiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumuroo sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha garasitti darbina. Tuujubee Horaatu nu dhiyeessa. humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota faannoo gidduutti lolli hamaan erga geggeessamee guyyaa tokko booda naannoo magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Gondar keessatti roobii har'aa ganama dhukaasitti fufee jira. Kibxata kaleessaa walitti bu'iinsa magaalattii keessatti uumameen namoonni 2 yoo ajjeefaman 3 immoo madaa'uu hoogganaan waldaa ortodoksii naannoo sana VOA'f himaniiru. Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallabaa giddu galeessa godina Gondariif itti gaafatamaa akka ta'an Abbaa Yoosef VOA'tti akka himanitti kan dugdee magaalattiitti argamu keellaa waldaa kiristaanaa Amaanu'eel keessatti dhukaasa raawwatameen namni tokko yoo du'u 2 immoo madaa'aniiru jedhan. Walakkeessa magaalattiitti kan argamu waldaa kiristaanaa Qiddist Maariyaam keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin lubbuun nama lammataa yoo darbu 1 madaa'eera jedhaniiru. Sababaa lola sanaa manneen jireenyaarra miidhaan ga'uu jiraattonni ibsanii jiran ganama kana dhukaasi dhagahamaa akka ture ta'us sa'a booda garuu tasgabbaa'uusaa jiraattonni kun dubbataniiru. Waggoottan 3 fi hojii malee teenyee jirraa jechuudhaan miseensonni poolisii federaalaa duraanii dhalattoota naannoo Tigraay ta'anii komii dhiyeessanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan. Waggoota 16 oliif poolisii federaalaa damee ittisa yakkaaf hojjechuu isaanii kan ibsan Koomaandar Girmaay Kaasaa naannoo Tigraay tasgabbeessuu ka jedhuun lola kaaba Itoophiyaa ka bara 2013 mootummaa federaalaatiin gara naannoo sanaatti ergamuu dubbataniiru. Haa ta'u malee mootummaan naannicha gadhiisee innaa bahu miseensota poolisii federaalaa dhalattoota Tigraay ta'an achitti dhiisee bahuu ibsanii jiran. Miseensonni poolisii federaalaa 465 ta'an gara hojiitti akka deebi'aniif irra deddeebi'uun gaafatanis hanga ammaa furmaata akka hin argatin ibsaniiru. Saajin Mabrahaatu Asaffaa namni jedhaman illee waggoota 15f poolisii federaalaaf hojjechuu isaanii ibsanii haa ta'u malee yeroo ammaa maatii isaanii waliin rakkoo keessa jiraachuu dubbatu. Waaltaa komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaaf dhimma isaa akka beeksisaniif waaltaan sunis poolisii federaalaa biraa ibsa gaafatee deebiin argate garuu sababaa amala gaarii hin taaneef miliqanii baduutiin kanneen hojiirraa ari'ataman deebii jedhu argachuu isaanii kan ibsan immoo Inspeektar Qibaat Gabramadin turan. Hojii mootummaatti bobbaanee ka turreef mootummaa dhumti ofiisaa nu dhiisee kan bahe miseensota malee warra badee deeme miti jechuudhaan deebii kennaniiru. Mirga namaa ilaalchisee kan hojjetu dhaaba dursi mirga namaaf jedhuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an obbo Mabrihii Birhaanee akka waliigaltee Piriitooriyaatti namoonni kun hojii isaanii duraatti deebi'uu qabu jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti poolisii federaalaa bulchiinsa yeroo kan naannoo sanaaf waaltaa komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaa bira deebiif ibsa argachuuf yaaliin irra deddeebi'uun ta'e milkoofne akkuma argannetti dhiyeessinaa jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Naannoo Somaalee Itoophiyaa magaalaa Waardeer keessatti hidhattoonni barattoota amantii 6 ajjeesuun isaaniis gabaasamee jira. Oduun kanas Tuujubeetu harkaa qaba. Roobii har'aa naannoo Somaalee Itoophiyaatti kan argamu masjiida magaalaa Waardeer keessatti namoonni 6 ajjeefamaniiru. Aangawoonni naannoo gabaasaalee miidiyaa hawaasaa kan namoonni ajjeefaman kun sababaa jibbiinsa gosaan irratti fuulleffatame jedhu fudhatama dhabsiisan. Aangawoonni naannoo Somaaleef jiraattonni akka jedhanitti kanneen ajjeefaman barattoota amantii kanneen masjiida sana keessatti roobii har'aa barumsarra turani. Hoogganaan naga eegumsa naannoo Somaalee Daayib Ahmed haala raawwatame VOA sagantaa afaan Somaaleef mirkaneessaniiru. Dhacdadan degmada Waardeer ka dhacday waan ka xunnahay waana ka tacsiyeynaa dadka dhintay. Kun ta'uu isaatti gaddinee jirra. Dhaamsa keenya gaddaas erginee jirra. Namoonni 6 mirkaneessineerra. Kanneen ajjeechaa kana raawwatan ajandaa addaa qabu jennee amanna.
Waardheeritti kanneen argaman jaarsolii biyyaa fi hayyoota beeksisnee jirra. Kanneen irratti fuulleeffatame kun siiviilota balleessaan qaban kanneen falmii gosaa keessaa harka hin qabaannee jedhan. Daayib akka jedhanitti humnoonni nagaa eegumsa mootummaa kanneen haleellaa kana raawwatan to'annaa jalanii oolchu jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Taateen kun kan dhiyeenya uumame lola gosaa waliin hidhata qaba yoo ta'e ka gaafataman Daayib hoogganoota hedduu faana bu'aa jiraachuu isaanii dubbatan. Mootummaan gosoota kana gidduu jaarsummaan gidduu seenuusaaf jibbiinsa gosaa waliin kan wal qabate ta'uu kashakkan ta'uusaa dubbatan. Garee kabiroo haala kanarraa fayyadamuu fedhu jedhanittillee quba qabaniiru. Ururka shabaab oo kale inay dadku jeceladooda fuliin ay yihiin baa dhici kartaba. Fakkeenyaaf namoota hidhata al-shabaab qaban ta'uu malu. Shororkeessonni hawaasicha keessatti dhiibbaa qabaachuu isaanii fi kaayyoon isaaniis falmiin jiru akka itti fufu gochuu akka ta'e shakkii qabna. Mootummaa balaaleffachuu kanneen barbaadaniif fedhii siyaasaa kanneen qaban qaamota kabiroollee ta'uu danda'a. Siiviilota ajjeesuun gocha garee shororkeessaati jedhan. Ajjeechaan kunillee jiraattota Waardheer kan rifaasise ture. Daayib hayyoonni magaalattii keessaa ajjeechaan kun haala jiru akka hin hammeessine akka irratti hojjetan gaafataniiru. Humnoonni nagaa eegumsaallee kanneen ajjeechaa kana raawwatan to'annaa jalanii oolchu jechuudhaan dhaadatan. Daayib akka jedhanitti naannoon Somaalee yeroo kanatti naannolee Itoophiyaa keessaa naannoo akkaan naga qabeessa ta'e keessaa tokko. Amma gara oduu biyya alaatti immoo darbinu immoo filannoo fulbaana 7 bara 2024 biyya Aljeeriyaa keessatti taasifameen kan irra deebi'anii moo'uun isaanii mirkanaa'e pirezidaantii Abdulmajiin Teebuunee kakuu raawwachuudhaan hojii isaanii jalqabanii jiru. Pirezidaantii Teebuuniin filannoo sagalee kennitoonni miiliyoonii 7.7 irratti hirmaatan kanaan dhibbeenta 84.3 argachuudhaan akka mo'atanii kan gabaase madda oduu Associated Press. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleellaa Libaanos keessatti raawwatameen yoo xinnaate isa namootaan 12 ajjeesee fi Hizboolaan Israa'eliin himatee jira. Haaloos nan ba'a jechuudhaan dhaadateera. Oduun kunis bal'inaan kunooti. Hezbollaaf mootummaan Libaanon Israa'el peejarii miseensonni Hezbollaatti gargaaraman irratti dho'iinsa dhaqqabsiiste jechuun himatan. Dho'iinsa Kibxata kaleessaan yoo xiqqaate namoonni 12 yoo du'an kanneen 2,800 ta'an madaa'aniiru. Roobii har'aa Hezbollaan hidhattoota Hamaas kanneen Gaazaa keessaaf deeggarsa qabu ibsuudhaan Israa'elitti duuluu akka itti fufu dubbatee adabi hamaan akka ishee eeggatu akeekkachiiseera. Daangaa Israa'eliif Libaanon irratti walitti bu'iinsa uumameen mootummaan Israa'el lola hidhattoota Hamaas kanneen Gaazaa keessaa waliin geggeessu nageenya Israa'el gama kaabaa eegsisuuf karoora qabu labsee sa'aatilee hanga tokko booda balaa uumame kana ilaalchisuudhaan yaadan kennine. Shakkiin jiru peejariiwwan sun miseensota Hezbollaa utuun dhaqqabin dura dhuka'aa xiqqoon keessa kaa'ame ka jedhu irratti kafuulleeffate. Gareen kun erga hoogganaan kanaa basaasi Israa'el quunnamtii moobaayilaa harkaa isaanii maqsuu danda'a yaaddoo jedhuun akka hin fayyadamne ajaje booda peejariiwwan kana gargaaramuu itti fufee jira. Kaampaniin Taayiwaan keessa maadheffate kan Gold Apollo jedhamuuf hundeessaa akka ta'an Suu Ching Kwang tuuta oduuf roobii har'aa ibsa kennaniin kaampaniin isaanii peejariiwwan kana hin oomishne jechuudhaan kaampaniin BAC jedhamu garuu meeshaa ofiif akka gargaaramu eeyyamuu isaanii ibsan. Sabaahimaan Iraan akka gabaasetti kanneen balaan madaa'uu dho'iinsa peejarii kanaan irra ga'e keessaa Libaanonitti ambaasaaddara ishee Mojtaabaa Amaanii tokko ta'uu beeksifte. Hoogganaan imaammata dhimmootii alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Booreel haalli isaa akkaan yaaddessaa ta'uu tuqanii ministeera haajaa alaa Libaanon Abdallaa Boo Habiib waliin mari'achuu isaanii ibsan. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Maatiyu Miilar Kibxata tuuta oduuf ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteetsi waa'ee balaa kanaa quba hin qabdu ammayyuu odeeffannoo walitti qabaa jirti jedhan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken dhukaasa dhaabuu Gaazaa keessatti taasifamu bakkaan ga'uu ilaalchisee marii taasisuudhaaf gara Masritti deemanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti jiilli Paalestaan immoo wixinee weerara Israa'eliif dhiyaate irratti mariin taasifamuu qaba jedhanii gaafataniiru. Oduu kanas Tujubee Tarkaa qaba waliin caqasu. Ji'a tokkoof walakkaa darbe waliigaltee lola dhaabiinsaa Gaazaa ilaalchisee fooyya'insa argameera garuu
waliigaltee sana xumuruuf Israa'eliif Hamaas lamaanuu fedhii siyaasaa agarsiisuu qabu jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Bilinkan roobii har'aa beeksisaniiru.